musliimoota gartee Itoophiyaa kana gartee amaloota isaa haala isaa maalimee rakkoon isaa jettee ilaalta dargaggeessa xiqqaa fi guddaa baroota hunda gartee waa'uma alaan alumee rakkinni gartee gonni nama keessa jiru maal jettee ilaalta akka dargaggeessaa tokko ta'e. Ustaaza kiyyaa rakkinni keenya hawaasni muslimaa tokkummaan qabu. Nuti jechuun nuti hatti hufne muslimni yeroo waliin garagalee wal nyaate malee yeroo wajji nyaate takkaa hufeen beeku. Hufaatii seenarraa ilaaluu dandeenya. Khilaafaan khulafaa'ur raashidiin akkitti dhaabbatte mee haalaallu seenarraa jechuun yeroo Usmaantu du'e Usmaan radiyallahu anhu Usmaan eega du'ee booda sahaabaan murna lamatti adda baate gariin haadha teenya Aishaa gariin Aliyyi jala maal kaja'an ta'an akkana dhiini Usmaan deebi'u malee waan biraa godhuu hin qabnu dura dhiini Usmaan haa deebi'u ilaalcha jedhu jira. Gama Aliyyi kanaan immoo lakkii dura biyya haa tasgabbeessinuu ilaalcha jedhu jira. Kanarra wal dhabanii eegasiigaa Mu'aawiyaa fi Aliyyis wal lolanii seenaa Islaamaa keessatti dhiini fokkotaan dhangalee guyyaa sanii nama muslimii waliin garagalee wal qalee kana achirra raawwatte khilaafaan akka deemaa turte muslimni maal keessa seene kingdama empire warra nugusaan wal dhaalchisu kana Umayyaa dynasty yookaan Umayyaa empire dawlaan Umayyaatuun gad dhaabbatte muslimni gizee waliin garagalee tokkummaan isaa dhabamte khilaafaan tun dhaabbattee gamana dhufan gamana saalaallu Umayyaa empire yookaan dawlaan Umayyaa akkatti kufte alaallu amas 90 takkaa oliif eega biyya bulchan booda Dimishqarraa haga Portugees haga Portugaal haga walakkaa Lisbon nuutu bulchaa ture jechuudha musliimoota jechuudha. Dimishqarraa haga Portugees haga Portugaal haga walakkaa Lisbon nuutu bulchaa ture jechuudha musliimoota jechuudha. Asiin Cordoba, Ishbiiliyaa, Qashtaala, Ispeen tun guututti ta muslimaatu. Kana ga'ama 90 takka eega akkana bulchan booda dawlaan Umayyaatuun ilmaan Umayyaa waliin garagalee wal nyaachuu eegale. Marwaan ibn al-Hakamii jira nama hedduu jira. Osoo isaan asii waliin garagalanii wal nyaatanii Abbaasiin empire yookaan dawlaan Abbaasiyyaa sochii eegaltee turte gaafas asiin Iraaq qabatte asiin Khuraasaan qabatte dhumarra dhaalte dawlaan Abbaasiyyaatu. Gamanas naanaalaa daawwattoota keenya gaafa waliin garagalee moo hamna nuti. Oota Abbaasiin empire yookaan dawlaan Abbaasiyyaatu akka ta'e مستنصر I think الخليفة لما خساني دولة عباسية المستنصر بالله نما أمنتي تندل سرن خايرني لغاتما بشننما نما كانت تري وزير ساتو كجرا وزير بدأتو وزير رخون أبي استراتيجي ساتي في أكاتا أبي هولاكو نمتجام نما سوتشي منغولوتاتي ديمو تريف خنة مال رولتهن أكنا أتبيسين يعناتو بغداد بلچا نيغانين وزير خناتو أمير ساغني أكسيغا ولي غرغلي بغداد نواركا فورمتي خلافان إسلاما بوتي خليفة اللي قالني نمتجو أمير المؤمنين نما كوما إبتكا أول أجيساني سببا نتي بسترا ولي باسو في ولي غرغلو خنان تكوما دبو خنان نمني كوما إبتكا أول دوئي قرومني إسلاما مال جاء ابن كثير جزي بكتنا همو haga lagni gurraachoo mina jijjiiramutti kitaaba laga darbanii kaanis guban hadaaraa islaamaa tana akkasuma kutaniini haaya Ottoman Empire akkatti kufte alaallu Ottoman Empire akkatti kufte bara 19 Abriil 27 bara 19 Sultaan Abdulhamid lammaffaadha namni ja'amu aangorraa kaafame. Sandura Empire guddaa ture Ottoman Empire jechuun expansion isaatis hedduu guddaa ture akka malee humna baharaatiin namni isa gahuun jiru Empire guddaa ture wal nyaachuu eegalan. Paashaa jechuun aanga'oota gurguddaa Usmaaniyootaatiin paashaa jedhan. Paashaaleen kun sultaana kanarra garagaluu eegalan. Hawaasni muslimaa sochii barattoota Turkii jeeti sochii tokko eegalee sultaana kanarra garagaluu eegalan. Araboonni Empire kana jala bulaa turan. Arabni jechuun guututti isa garagale. Wali garagallee nuti akkana jiru. Bariisaa Abriil 27 bara 19 Sheekh Diyaa'uddiin namichi jedhamu xalayaa fatwaa qabatee dhufee hoo hawaasni kee sultaanarraa si buuse jedhee
hoo hawaasni kee silxaanarraa si buuse jedhee Abdulhamid lammaffaadhaa silxaanarraa buuse. Eegasii Araboonni isa ganan sunis birmadummaa isaanii harkan ifiif walitti garagalanii wal nyaachuu eegalan akkasi salphanne. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti wanni kana kaasuuf Muslimni takka taheetuma takkaa mohameen beeku. Muslimni wajji jiraatee wajji nyaatee ilaalchaa waliigalee takkaa mohameen beeku. Walirraa fagaachuu jira. Amma mee fagoo dhiisa seenaalee dhiisa. Arrabar majlisni federaalaatii fi majlisni Oromiyaa waliin ta'uu bara. Arra majlisni federaalaatii fi majlisni naannolee waliin ta'uu bara. Salphina hagana gahuu keessa jirra. Gatteenyee aqiidaa wal dhabnus boru kanu gaafatu Rabbi. Nuti dhimma tokko lama malee warra aqiidaa kanas itti waliin taane hundaan miti. Roga itti wal taanu qabannee rogatti waliin taane immoo gama Rabbiif Rasuula gama shari'aa deebisnee maan furre waraabessi hararsuun hawaasaa wajji jiraachuutti hin jiru. Foon kannee fi bara waraabessi hararsaniif akkana foon nyaachise nagayaan jiraata. Maalayyaa ilmi namaa amantii takka hordofu maa gattaa'ee namni keenya yeroo ammaan tana rakkoo musliima irra gahaa jirtu hedduudha. Halkan takkatti masgiida sadii ol mooxattis jala gubatee torbaan lama salfii baatee Allahu Akbar jettee ustee teessee ciisu jirta. Furmaanni maal muslimni imaamni keessi jala aduu jira. Roga hunda keessaa baafamu jirta. Akkaataan ati ammarra jiru muslimni feestaaluma qoshaashaatti elaan namu akka qabee bakka fedhe darba. Muslimni feestaaluma qoshaashaatti elaan namu akka qabee bakka fedhe darba. Akkasii salphinaa fi gad-aantummaa keessa jirra. Kana itti yaannee dhimma tokko nu godhu irratti akka taane dhimma kaan immoo Rabbi qabarutti nu baafatu mee birmadummaan jiruun addunyaa bu'aa bahii qabdi. Wanni jiru addunyaa dhamatti godhuu xiqqollee ta'u bu'aa bahii tana. Bu'aa bahii tanarra dabarree majlisni keenya majlisa nu bakka bu'u gad dhaabbannee majlisa zakaa guuru ka hawaasa muslimaa bakka bu'u ka zakaa guuree miskiinummaan naannoo islaamaa keessaa akka dhabamtu godhu ka birmadummaa teenyaaf lallabee tuffiin teenya akka namni nun tuffanne godhu qabaachuu qaba. Walumaa galatti rakkoo tokkummaati je'eeti yaadaan.